cufaadha bilbilli keenya iskiriin isaa lock godhamee jira qubee isaa yoon barreesseef naa bana jechuudha kunoo wajjin kan laallu ta'a kunoo ni argitu dheetii yaada kunoo qubee isaa barreesseetiin jira yeroon gadhiise ni banama jechuudha bilbilli keenya kabajamoo hordoftoota viidiyoo kana hundi keessan viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii baay'ee hunda keessaniif barbaachisu kan itti fayyadamni isaa baay'ee salphaa ta'e kan barbaaddanii argachuu hin dandeenye qabannee dhufnee jira hanga xumuraatiin wajjin turaan affeerraa keenya xumura viidiyoo kanaarratti obsaan yoo dhaggeeffattan ni gammadduu ni barattu ani Shimeemaan jedhama inni eenyu jedhama wal baradhaa tole ka hordoftoota keenya ani Taarikuu Abbabaan jedhama Egaa abbaa chaanalii waamicha qubeeti chaanalii waamicha qubee irratti yeroo baay'ee na beektan namoonni baay'een keessan qubee afaan Oromoo isin barsiisaa tureera kanaaf namni kun immoo Shimeedha Shimeemaanii egaa viidiyoo irraa keessatti appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaa baay'ee nama dinqu qabannee isiniif dhiyaanneera waan ta'eef hamma dhumaatti duuka bu'aan affeerraa keenya turtii gaarii egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenya nama kana wal bartanii jirtu maqaan isaa Taarikuu jedhama abbaa chaanalii yuutuubii waamicha qubeeti waamicha qubee jettanii yuutuubii keessa yoo seentan chaanalii isaa akka gaariidhaan argattu afaan Oromoo irraa barattu afaan Oromoo nama sadarkaa barnootaa keessa darbuu hin danda'in akka tasaa yoo jiraate chaanalii isaa irraa tokko jedhee jalqabee barachuu ni danda'a Barsiisaa yuunivarsiitii madda walaabuti yookiin leekcharar jechuudha biyya Hindiitti nama baratee dhufeedha akkasumas afaan Oromoo guddisuudhaaf wantoota adda addaa irratti hojjechaa jira Taarikuu jedhama akka tasaa maqaansaa so everybody barnoonni keenya inni har'aa baay'ee isin fayyada jedheetiin jira waan akkamitti isin barsiisa isinitti fakkaate bilbila keessan irratti piinkoodii fayyadamtu paatarnii fayyadamtu bilbila keessan cufuudhaaf Appilookeeriiwwan adda addaa fayyadamtu haa ta'u malee waan inaanarra isinitti agarsiisuudhaaf dhufe kana jechuudha hanga har'aa argitanii beektan baay'ee itti gammaddu baay'ee salphaadha sooftiidha namatti tola appilikeeshinii kana isa sirrii eessaa daawunlood akka godhachuu qabdan liinkii isaa viidiyoo kana jala kara gubbaatiin yookiin kara jalaatiin isiniif hin kaa liinkii kana yoo tuqxan malee aappii isa sirrii argachuu hin dandeessan gara barnoota keenyatti isin dabarsa baay'een isin gammachiisa hanga xumuraatti nu wajjin turuudhaaf yaala egaa barnoonni keenya jalqabee jira ija keessan duratti appilikeeshinicha akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa na waliin ta'a tole ittan isiniif dabala okay dabaliif hangasiif egaa appilikeeshina baay'ee na dinqe ani yoon argu egaa iskiriinii keessa yommuu isin loogoo godhattan namni argu baay'ee nama ajaa'ibaadha mallattoo barbaadani mallattoo jaalala keessaniitiin ittiin cufachuu dandeessu dur fakkeenyaa fi sheepii mataasaa qubee mataasaa qaba wantoota adda addaatti cufachuudhaaf amma garuu akka fedha keessan irratti mallattoo jaallattaniin cufachuu dandeessu waan ta'eef baay'ee nama dinqaa hanga dhumaatti duuka bu'aasin jechuun barbaada. Okay kabajamoo egaa barnoonni keenya jalqabee jira jalqaba irratti appilikeeshinichi isa kana appilikeeshinii kana iddoo biraatii gonkuma buustanii hin fayyadamina appilikeeshinii kana gaaraantiidhaan itti fayyadamuu qabdu sababni isaa appilikeeshiniin kana fakkeeffamanii hojjetaman hedduun waan jiraniif appilikeeshinoonni sunniin akka tasaa bilbila keessan yoo cufan isiniif hin banan yookiin immoo ni rakkattuu jechuudha aappiin kun immoo baay'ee namatti tola isin rakkisuu isin tajaajila piinkoodii paatarnii waan bilbila keessan irratti hojjetame hunda caala sooftiidha isinitti tola isin barbaachisa jechuudha hundi keessanuu qabaachuu qabdu so aappii kana isaa akka argattan liinkii tuqxanii direct kallattiidhaan dhaqxanii daawunlood godhatanii install godhatanii fayyadamuu ni dandeessu akkamitti maaneeji gootu akkamitti haala isaa fayyadamni isaa maal fakkaata kuno jalqabeetiin jira egaa kabajamoo appilikeeshinichi isa kana jalqaba irratti appilikeeshinicha kana bilbila keessan irratti erga buustanii booda ni fe'attu jechuudha ni bantu jechuudha okay banuudhaaf kuno amma baneetiin jira yeroo bantan kallattiidhaan akkana isiniin jedha create gesture isiniin jedha isa kanarra gadi tuqxu Okay, amma iddoo kanarratti jechuudha waan barbaadan barreessitu lakkoofsa tokkorraa haga sagalii jiran barreessuu dandeessu qubee arraa haga zaatitti jiran barreessuu dandeessu ani maqaan kiyya Shimeedha Shimeemaan ka'umsi maqaa kiyyaa qubee saadha jechuudha saa fayyadameen isinitti agarsiisa kunoo saa quba kiyyaanin kaasa jechuudha qubee isaa kana jechuudha tokko yeroo tokko kaasu kunoo asitti qubee isaa natti agarsiisaa jira jechuudha kanaafuu amma irra deebi'ee qubeedhuma kana kaasuu qabaa jechuudha yoo lakkoofsa ta'ellee lakkoofsa waan barbaadan qubee arraa haga zaatitti yookiin tokkorraa haga lakkoofsa sagalii kan jira waan barbaadan fayyadamtu jechuudha irra deebi'een qubee isaa kana kaasaa jechuudha
Amma kana ta'a jechuudha. Paatarniin kiyya kan bilbila kana ittiin cufu isa kana ta'a jechuudha. Kabajamoo appilikeeshinii oriijinaalicha fayyadama. Pro fayyadama. Kan inni isiniif kaa'e qofa fayyadama. Okay. Next itti aansee isa kana haala kanaa isiniif fida. Kanaaf akkana gootu gara cinaatitti dabarsitu. Akkanatti quba keessaniin dabarsitu jechuudha. Ergasii create recovery password jedha. Yoo kana dagattan jedha. Yoo waan kaastan kana dagattan spellingii yookiin immoo lakkoofsa kaastan kana yoo dagattan koodii biraa fayyadamaa jedha. Akka piinitti fayyadamuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf create kan jettu kana tuqxuu jechuudha. Isinitti agarsiisa. Isin lakkoofsa feetan itti galcha. Ani garuu kan kiyyaa itti galcheen isinitti agarsiisa. Create kan jettu erga tuqxanii booda ani 1 2 3 4 itti galcha. Dijiitii 4 waan ta'eef jechuudha. Ammas irra deebitanii itti galchitu. 1 2 3 4 itti galcheen jira. Amma fudhatee jira jechuudha. Ammas akkana dabarsitu quba keessaniin jechuudha. Okay. Dabarseetiin jira. Amma okay kan jettu tuqxu. Notification access gochuudhaaf jedha. Kanaafuu okay kan jettu ni tuqnaa jechuudha. Amma kallattiidhaan appilikeeshinii seetingii appilikeeshinoota keessa seeneerra jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinoota kanneen jiran keessatti isa kana arganna jechuudha. Appilikeeshiniin keenya Gaster Lock Screen jedhama jechuudha. Inni oriijinaalichi kunoo as keessatti dhufa jechuudha. Ammaaf seetingii keessaa heeyyama tokko hin heeyyamne. Kanaafuu heeyyama san nuuf heeyyamii naan jedhaa jira jechuudha. Kanaafuu isarraan gadi tuqa. Isarra yeroo tuqe iddoo kanatti iddoo tana nan bana jechuudha. Notifiikeeshiniin heeyyama akka argatuuf heeyyama notifiikeeshinii akka argatuuf jechuudha. Kiliik nan godha asirra. Isinis akka ani godhe godha. Saanitti aansuudhaan alloo jettuun jechuudha. Heeyyamtanii jirtu jechuudha. Amma kana booda gara duubatti deebi'uudha. Okay goonee amma jidduu kanarratti okay goonee aappichi kunooti ni cufna. Homtuu hin jiru jechuudha. Bilbila keenyarra homaa fayyadamaa hin jirru jechuudha. Amma kallattiidhaan maal gochuu qabna? Check goonee jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenya. Egaa kabajamoo amma bilbila keenya cufnee jirra. Kunoo haala kanaan cufnee jirra. Sababni isaa amma iskiriin irratti riikoord godhaa isinitti agarsiisuudhaaf hin danda'u. Yoon anasii kan cufu ta'e iskiriin riikoordarii ni cufa waan ta'eef jechuudha. Amma bilbilli keenya cufaadha jechuudha. Kabajamoo kunoo cufaadha. Kanaafuu wanti ani godhee isinitti agarsiisu qubee reefu saa qubee saadhaan hin cufee qubee saa itti galche jechuudha. Amma yeroo inni akkanatti nuuf fidu cufaadha bilbilli keenya iskiriin isaa lock godhamee jira. Qubee isaa yoon barreesseef naa bana jechuudha. Kunoo wajjin kan laalu ta'a. Kunoo ni argitu dheetii yaada. Kunoo qubee saa barreesseetiin jira. Saa barreesseetiin jira. Yeroon gadhiise ni banama jechuudha bilbilli keenya. Okay? Lakkoofsa barbaadan bifa kanaan yoo itti galchitan isiniif hojjetaa jechuudha. Lakkoofsa barbaadan yookiin qubee barbaadan itti galchitu jechuudha. Next asirratti wanti hafe jettu egaa appilikeeshinii irratti waan hafe tokko waan nama dinqu tokko jira. Egaa fakkeenyaaf reefuu iskiriinii irratti riikardii iskiriin look wayita gootu mallattoo isii barreessite. Kanaanoon isii bira taa'u namni naannoo kee jiruun argaa jechuudha. Namni na duuba jiru na cinaa jiru miseensa maatii namni paaswordii kana dhoksuu barbaadu qubee kana yoo arge waan ofii isaatii banuuf yookiin lakkoofsa kana yoo arge waan ofii isaatiif banuuf akka namni kun hin argine immoo kana caalaa dhoksaa gochuu security gochuudhaaf namni tokko fakkeenya qubee faa yoo argite maali qubee sun maal bakka bu'ee si gaafata. Kanaafuu isa kana dhoksuudhaa fi seetingii keessa innee gascherii isaa cufna jechuudha. Invisible goona. Appilikeeshiniin kun faayidaan isaa inni guddaan paatarnii akkamiitiin akka cufne namni arguu hin danda'u jechuudha. Kana gochuudhaaf garuu seetingii tokko sirreessutu sirra jiraata. San gochuudhaaf immoo appilikeeshinii kana jalqaba irratti ni bannaa jechuudha. Appilikeeshinii keessa erga seennee booda seetingii kana sirreessinaa jechuudha. Okay, appilikeeshinicha keessa haala kanaan erga seentanii booda ni tuqxu. Iddoo kana invisible gesture kan jedhutu jira. Seetingii kanatti keessummaa mul'anne jechuudha. Akka mul'anne jechuudha. Already wanti godhu sun gesturiin kun keessummaa qofa bakka bu'uunatti fakkaata. Okay, kanaaf iddoo kana right goona. Haala kanaan erga ta'e booda duubatti deebi'uu qofa wanti nuuf hin jiru duubatti deebina amma jechuudha. Wanti hundumtuu cufaadha. Already amma screen recorderiin addaan kuta waan ta'eef reefu qubeessaa kaasnee yeroo cufnu arginee jirra agarsiisnee jirra. Amma immoo kallattiin haala kanaan itti agarsiisa jechuudha. Maaliif screen recorder gochuu hin danda'u yeroo power buttonii tuqnee cufnu screen recorder addaan cita waan ta'eef jechuu kooti. Garasumatti adeemu. Okay. Amma bilbila keenya cufnee jirra. Amma itti aansinee bilbilli keenya banaadha. Amma qubeessan yeroo kaasnu reefu ni mul'ataa ture. Qubeessaa yeroon agarsiisu ni mul'ataa ture. Amma garuu quba kiyya bichaadhaaniin saa irratti kaasa jechuudha. Quba kiyya qofaaniin saa irratti kaasa. Yeroo san inni ofumaa banuu qaba jechuudha. Okay. Saa irratti kaasee jira. Innis banee jira jechuudha. Bilbilli keenya kun banaadha. Fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo kana namni nu cinaa jiru sun
hin beeku jechuudha. Waan akkamii akka irratti kaasne quba keenya yeroo bilbila irra oofnu arge malee wanti nu kaasne sun sararri isaa hin mul'atu jechuudha. Baay'ee isin fayyada, baay'ee isin tajaajila. Qophii kanatti akka gammaddan abdii qabna. Guyyaa dheengaddaa viidiyoo tokko haala itti jaalallee keessan bilbila ishee yookiin bilbila isaa basaasuu dandeessan xalaftanii dhaggeeffachuu viidiyoo ilaaluu dandeessan jennee viidiyoo hojjanne irratti guyyaa tokkotti nama 100,000 ilaalee thank you isiniin jechuu barbaanna. Maal jettaati waan viidiyoo sanaan wal qabatee? Eeyyakaa viidiyoo sana keessatti viidiyoon sun fakkeenyaaf bilbilli keessa yoo xalafamee jiraate yookiin namni biraayyuu yoo itti fayyadamaa jiraate yookiin isin to'achaa jiraate yoo isin hin beekne ta'ee appilikeeshinicha akka irraa baleeta yookiin akka isin hin to'anne akka gootan illee isin timnee ture dabalataan jechuudha. Egaa ammaan booda viidiyoolee itti aanu keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaa kan armaan dura isin argitan hin beekne qabannee waan isin dhiyaannuuf yeroo hundumaa nu faana ta'an isin jechuu barbaanna. Viidiyoo keenya immoo sheer godhaa, sheer gochuun jaallatiin hin dagatina. Dabalata immoo chaanaalii keenya chaanaalii Shimee maan jedhu YouTube irra deemaa subscribe godhaa kan koos immoo waamicha qubee kan jedhu subscribe godhaa too qubee afaan Oromoo baradhaa akkasumas immoo teknooloojii wajjin illee wal isin barsiisna waan ta'eef isin wajjin jira yeroo hundumaayyuu. Alright galatooma thank you very much chaanaalii keenya subscribe godhaa jirtu subscribing keenyas dabalaa jira page keenyas follow isaa dabalaa jira by the way Facebookiin biyya kanatti qarshii namaaf hin kafalu, nuuf hin kafalu, YouTubeidhaaf ni kafala. Facebook irratti viidiyoo nu bilisaan maxxansaa jirra. Viidiyoon keenya immoo hawaasa keenya bira kallattiidhaan dhaqee namni hedduun Facebook irra waan jiruuf irraa barataa jira. Namni yaada gaarii qabu nu wajjin hojjechuu barbaadu nu wajjin hojjechuu hin danda'a. Karri keenya banaadha. Namni keessummeessinaa sababni isaa yaadni isaa hawaasa kana kan fayyadu yoo ta'e jechuudha. Gama biraatiin immoo hawaasni keenya immoo wanti nu irraa eegaa jirru ni jira. Hawaasa keenya irraa wanti nu eegaa jirru hojii nu hojjechaa jirru kana bilisaan hojjechaa jirra nu kafalamii miti. Peejii keenya follow yoo godhan hordoftoonni keenya yoo baay'atan nuuf haamileen keenya dabalaa everybody dabalaa deemaa cimaa deemnaa ni qorannaa yeroo itti kenninaa hojii keenya qulqullinaan hojjenna jechuudha. Peejii keenya irratti guyyaa tokkotti viidiyoo nu hojjanne namni 100,000 yeroo ilaaletti baay'ee gammannee kunoo viidiyoo lammataa qabannee dhufnee haala kanaan jechuudha. Kana boodas cimnee itti fufnaa. Baay'ee isin jaalanya, baay'ee isin kabanya. Ani Shimee Maanin ture inni Taarikuu ture. Nagaataa galatoomaa baay'ee. Tole yeroo gaarii qabaadha.